Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya Islaamaa guutuu addunyaa irratti argamtan akkam nagaa fayyaa keessanii ammas rabbiin nageenya keessan isiniif haa baay'isuu. Kanatti aansuudhaan sagantaa tokko dhimma barnoota kallattii ittiin TV tokko daawwachuu dandeessan isin hubachiisuudhaan barbaada. Akkuma beekamu globalization yookaan teknooloojiin jiruuf jireenya keenya keessatti akka shoora guddaa bahu amantaa keessatti illee akka bakka guddaa bahu hundi keenyatu dhimma gaafii hin qabnedha. Sanaan wal qabatee namootni hedduun akkuma beekamu TV'n Afrikaa waggoottan 5-6 dabraniif uummata Islaamaa yookaan hawaasa Islaamaa kallattii garagaraan dhimma amantaa afaan biyya keenya keessatti dubbataman afaan Oromoo, Amaariffaa, Tigriffaa fi Afaan dabalatee afaan tokko tokkoon sagantaawwan dhimma amantaa irratti barnoota guddaan of dabarsan toora miidiyaatiin of dabarsaati jira. Alhamdulillah amma rabbiin nageenya isaanii godhu. Kanaaf namootni amma fakkeenyaaf online irratti akkuma TV'wwan biraa daawwachuudhaaf isiniif hin mijatin haala kamiin daawwachuu dandeenya jettanii kan gaafii kaaftanii jira. Akkuma beekamu hundi keenyatu yeroo aappii tokko barbaannee jennee directly Play Store seennee kaaneeti kan achi argachuu dandeenyu jechuudha. Play Store kana jechuun applicationii barbaannachi keessaa arganna. Isa garuu Play Store keessaa hin argannu. Play Store yoo seentan kan fidunni waan biraati. Fakkeenyaaf Play Store yoo seennee asirratti Afrikaa TV jennee osoo barreeffannee sarsi osoo goonee kan nuuf fiduu applicationoota biraati jechuudha. Iconiin isaa asirratti kan wal fakkaatu ni jira. Gararree irratti diimaadhaa fi keelloodhaan gidduu keessatti asxaa ardii Afrikaa fakkaatu gidduutti qabu kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Wal fakkaatan iconiin isaanii wal fakkaata. Haa ta'u malee isatti amma fakkeenyaaf osoo buutanii Afrikaa TV sirrii jira. Afrikaa TV sirrii kun biyya keenya keessatti osoo hin taane Naayijeriyaatti afaan Naayijeriyaatti katamsa'uudha. Sun immoo nuni ilaallatu jechuudha. Nuyiif min ta'u. Tokkuma dhaabbanni isaanii dhuma amantaa dabarsan malee nuyiif hin ta'u jechuudha. Kanaaf isa keenyaa san argachuudhaaf akkam goonarii jettanii gaafii kaaftaniif gabaabumatti Google keessan seentu. Browser Google keessanii. Browser Google keessanis yoo kan isin dhiyaanne ta'e bilbilli kamtuu Google ni qaba, Google browser ni qaba. Yoo inni nuuf hin mijantu jettan Uzi browser isaa ta'u, Chrome isaa ta'u, Opera browser isaa ta'u karuma isiniif mijatetti jiru. Browser nuuf si'ata jettanitti yaaddan isintu beeka. Isarratti bilaltube.com jettanii barreeffattu. bilaltube.com jettanii sarchii godhattu. bilaltube Android store jettanii barreeffattu. Sarchii gootu. Achi booda isiniif fidee jira jechuudha. Bilaltube store jedhu kana keessaa tokkoffaa irratti kan argamu kanatti buutu. Achi booda Afrikaa TV'n asirratti dhufee jira jechuudha. Afrikaa TV asirratti fidee jira. Hubachiisa. Afrikaa TV yeroo isiniif jedhu directly Afrikaa TV dhuma isiniif hin buusu jechuudha. Maalidha? Applicationii Google Storeedha. Alhamdulillah. Aptoid irratti jechuudha. Aptoid kana jechuun Play Store Google Play dhaan olitti tajaajila guddaa kan isiniif ooludha jechuudha. Applicationii lama dhammasa kan asirratti isiniif bu'u jechuudha. Baay'ee bareedaadha Aptoidiin kuni. Browsera baay'ee bareedaa ta'een jaalladheetiin jira. Maaliif applicationoota amma fakkeenyaaf Facebook wantoota adda addaa Google Play irratti osoo isin callistanii kaatanii nan buufadha jettanii yookaan update godhatanii fakkeenyaaf Facebook amma fakkeenyaaf bilbiloota Samsung 3, Samsung 4 updating godhe jettanii osoo yaaltanii isiniif hin godhu jechuudha. Maaliif bilbiloota kaatii irratti xiqqoo dadhabbina qaba jechuudha. Verjiniin isaanii 4.4 tokko lama isaa ta'u dadhabbina qaba kun beekamaadha. Kanaaf applicationii kun garuu bilbila keessan browsera bilbila keessatti wal madaalchisee applicationii kamuu akka dalagu waan godhuudhaaf baay'ee bareedaadha natti tolleetti jira. Aptoid kan jedhu kana isiniif buusa jechuudha. Isin garuu kan cuqaastanii saree Afrikuma TV kana tuqxu jechuudha. Amman tana install jedhee fidee asirratti isin agarsiisaa jira. Install bakka itti jettu kana jechuudha. Iddoo kana tuqxu eeggadhaa. Asirratti akkas jedhaa jira. This type of can harm your device. Do you want to keep Africa TV Amharic application anyway? Jedhaa jira. Bilbilli kun yookaan appiin kun bilbila keessan irratti dhiibbaa gara duubaa hin qaba. Kanaaf
Appiin kun habuumuu haadhiisuu jedhaatu jira. Itti fakkaateeti malee appiin kun wanta tokko harma foolii waan hin qabneedhaaf cheekap waan godhamee jiruudhaaf isin calluma jedhaati okay jedha. Asirratti akkasnaa jedhaa jira. Do you want to replace this existing Africa TV Amharic app in download jedhaa jira. Jalqaba irratti ambuuseetiin ture isin agarsiisuuf jedhee naannoo dastal godhee jedhe waan ta'eedhaaf isiniif okay dhuma fide jechuudha. Isin callisanii okay keessan cukaastu jechuudha. Replace file jedheetiin jira. Amma download naa gosaatti jira jechuudha. Mallattoo download akkuma argaa jirtan kun gaara irratti naa fidee jira jechuudha. Download godhaa jira obsa. Africa TV buusuu irratti argama obsa. Kanaaf aptoidiin kun baay'ee bareedaadha. Appilikeeshinii barbaadan isarratti sarsi gootanii kan nabdan hin jiru. Annatti tolee jira gama kiyyaan. Mee haayiggan. Hayyee Africa TV Amharic download jedhaa jira. Garjalli irratti argama Dakar irratti okay jettu. Jalqaba irratti kan argamu kana jechuudha. Faayilii keessan keessa erga seenee ka'eeti aptoid kan jedhu kanaadha kan buufatan isin. Aptoid kan jedhu kana okay jettanii install godhattu bilbila keessa irratti jalqaba. Okay, hajen. Africa TV ni isiniif habuu jedhaa jira. Do you wish to install Africa TV jedhaa jira. Okay jennaan eeyyeen isa barbaachate kan isinitti dhufte. Install nu gochaati jira. Ayyee Africa TV nis download nu ta'eeti jira. Alhamdulillah install goonusas. Ayyee Africa TV nu amma xumurachaati jira jechuudha. Open haa jennu. Processing sa xiqqoo akkas irra kisunan beeka garuu yoo na hordoftanii jiraatan haala gaariidhaan isiniif fida jedheen yaada inshallah. Kun Africa TV nu dhufeeti jira jechuudha. Gidduu keessatti kan argamu kana cubaasaa. ወጣ ሐጅ አደርጋለሁኝ ዑምራ አደርጋለሁ ብሎ ማነው ከወጣ በየመን በኩል ያለ ከሆነ የለምለም የምትባለውን amma nu dhufee jira jechuudha. Akkuma argatan Africa TV nu dhufee jira sagantaan isaa jalqabeeti jira jechuudha. Alhamdulillah. Kanaaf Africa TV kana haala kanaan daawwachaa obboleewwan keessanis kanneen toora miidiyaa irratti argaman kallattii kanaan daawwachuu akka danda'anii fi yoo motiiviis kan qabaatan ta'e mana barnoota hedduu waan dabarsuudhaaf daawwadha. Waa khairii wal barsiisuun sunna ergamaa keenya Nabi sallallahu alaihi wasallami. Kanaaf hundi keenyatu haga beeknurraa wal barsiisaa. Barnoota amantaa keenya irratti haa jabaannu jedhaan ergaa kiyya. Kanaan dabalatee inshallah gara booda irratti YouTube channel irratti applicationoota haarawaa babbahanii fi applicationoota dhimma bilbilaa irratti gaafii qabdan kamitu haala ibsa bal'aa ta'eedhaan isiniif dhiyeessuudhaaf inshallah qophii irra jira. YouTube irrattis Muhammad bin Al Jazeera kan jedhu search gootanii subscribe gochuu dandeessu. Linkii YouTube kiyyaas Facebook kiyya jalatti isiniif ol kaa'a. Inshallah haala sanaan waliin deemna. Sagantaan kiyya har'aa kanuma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.